guyyaa harka fuunni kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa sagalee obbo akkam jirtan nagaan keenya jaalala bakka jirtanitti sirraa qabu fulbana 10 bara 2022 sagantaa teenya eegallee jirra miseensi YouTube channel keenya hin ta'in subscribe gochuun nutti makamaa isiniin jecha like fi share gochuun ammoo turtiin keessan nuuf haa ta'u. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaatti hidhattoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa lola hidhattoota mootummaa Bilxiginnaa waliin godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaa ganda Sariitii keessatti fulbaana 7 bara 2022 gaggeesseen loltoota Bilxiginnaa uummata Oromoo gidirsuu saamuu fi ajjeesuu irratti bobba'an irratti tarkaanfii fudhateen loltoota 30 caalan battalumatti ajjeesuu fi kanneen 20 lakkaa'aman madeessuu beeksiseera. Lolli waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota mootummaa Bilxiginnaa gidduutti godina Gujii lixaa keessatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufeera kan jedhu waraanni bilisummaa Oromoo haaluma wal fakkaatuun godina Gujii lixaa aanaa Budee Horaa ganda Carii Golochaatti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo fulbaana 6 bara 2022 loltoota mootummaa Bilxiginnaa qabata waraana bilisummaa Oromootiin lammiilee nagaa saamuu dararuu fi ajjeesuuf bobbaafaman 10 ol ajjeesuu fi kanneen 10 itti siqan ammoo madeessuu ibseera. Mootummaan Bilxiginnaa lolee waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuun hidhattoota hedduu maqaa waraana bilisummaa Oromootiin gurmeessuun kutaalee Oromiyaa adda addaa keessa bobbaasee uummata Oromoo saamsisaa ajjeesisaa fi qe'ee irraa buqqisaa jiraachuu raadiyooniin Dirree Shaggar maddeessaa wabeeffachuun gabaasaa tureera. Haaluma kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo ajjechaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu fi naannoo sanatti raawwate hordofuun ibsa baaseen ajjechaa suukaneessaa uummata Oromoo irratti raawwatame milishaan mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo ijaaree bobbaasee harka keessaa qabaachuu ibsee turuun ni yaadatama. Waraanni marsaa lammaffaa TPLF fi mootummaa Bilxiginnaa gidduutti eegalamuu hordofee ajandaan mootummaa guutuutti waraana irratti tahee jiraachuu kan himan jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa uummanni dirqamaan ajandaa kana jala akka hiriiru taasifamaa jiraachuu himan. Yeroo uummanni naannichaa qaala'insa jireenyaa hammaataa isa mudatee nyaatee buluun rakkootti ta'ee jiru kanatti dabballoonni mootummaa lukkuu hanga lubbuu jechuun ajandaa waraanaa mootummaa jala akka hiriirru darbees akka tumsinuuf nu dirqisiisaa jiru kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN hawaasni garatti guru dhabuun rakkoo jabaa keessa seenee jiraachuu himu. Iddoowwan rakkoon kun itti hammaatee jiru keessaa godinni Arsii lixaa tokko. Godina kanatti uummanni fedhii isaatiin waraana mootummaaf tumsa garaagaraa gochaa jiraachuu ibsa qaamni mootummaa. Dhugaan lafarraa mul'atu garuu dubbii faallaatii jedhu jiraatan godinichaa OMN'f yaada kennan. Godina Arsii lixaa keessatti wanti dalagamaa jiru waan nama gaddisiisudha. Deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif jedhanii bajeta aanaa fi gandaa gara waraanaatti naannessaa jiru. Uummata dirqiin manarra deemanii waan qaburraa guuraa jiru jedhu. Gandoota godinicha keessatti argaman hundarraa mata mataan sangaa tokko tokko bachoo fi xaafii kuntaala tokko tokko akkasumas birrii 5,500 uummatarraa walitti qabuun aanaaf galii akka godhan ajajni darbee jira. Hojiileen misoomaa fi piroojeektii wanti jedhamu marti dhaabbateera jedhu jiraataan godinichaa OMN'f yaada kennan. Yeroo kun ta'utti hawaasni qabeenya isaa gara tumsa waraanaatti akka naannessuuf dirqamsiifamaa jiru kun ofiifuu rakkoo jabaaf saaxilamee jiraachuu ibsan. Godina Harargee Bahaattis haala wal fakkaatutu mul'ataa jiru jiraattonni. Bulchiinsi godinichaa tibbana sangoota 126 fi re'oota 61 deeggarsa waraana mootummaaf walitti qabuu ibsuun tumsi kun itti fufiinsa kan qabu ta'uu beeksisee ture. Uummanni fedhii isaatiin deeggarsa kana walitti qabaa jiraachuus eere. Jiraattonni godinichaa gama isaaniitiin qabeenyi uummata godinichaa kun humnaan irraa guuramuu himuun ajandaa waraanaa mootummaan tarkaanfachiisaa jiru kana itti fufiinsaan akka tumsinuufis dirqamsiifamaa jirra jedhu. Jiraataan aanaa Haramaayaa haala naannoo isaaniitti deemaa jiru irratti OMN'f odeeffannoo kennan araddaa tokkorraa yoo xiqqaate sangoota 4 hanga 5 fi maallaqa akkaan guddaa uummanni akka walitti buusuuf dirqamsiifamaa jirra jedhu. Kana malees tumsa ijaarsa mana barnootaa bu'uura boruuf maqaa jedhuun maallaqni hanga 10,000 jiraattota irratti mata mataan irratti ramadamee irraa guuramaa jiraachuu kan himan jiraataan aanichaa namni ajandaa waraanaa mootummaa tumsuu didee fi maallaqa gaafatame kaffaluu dadhabe hidhaatti kan darbatamu ta'uu himu. Haalli kun aanaalee fadiisii fi kanneen biroottis bal'inaan kan mul'atu ta'uu maddeen odeeffannoo OMN garasii dubbisa ibsaniiru. Yeroo tumsa raayyaa ittisa biyyaaf jechuun qabeenyi hawaasichaa bifa kanaan dirqiin irraa guuramaa jiru kanatti uummanni ofiifuu rakkoo guddaa keessa jira.
jiru mo'achuu dadhabee beelarra bu'eeraa kan jiran jiraattonni adeemsi uummata afaan qabuun waraana qallabuu itti fufee jiraachuu himan. Dhiibbaan dabballoota mootummaa dhaadannoo lukkuu hanga lubbuu jedhuun socho'aniin uummata mudataa jirus rakkoo humnaa olii itti ta'ee jiraachuu maddeen odeeffannoo OMN ibsaniiru. Waraana marsaa duraa irrattis uummanni Oromoo dirqiin jiruu isaatti hir'isee waraana mootummaa akka sooru taasifamaa turuun kan yaadatamu wayitaa ta'u kasaaraa waraanaa roga maraan isa mudate irraan kan hafe bu'aan waraana kanaan buufate tokkollee hin turre. Magaalaan Agamsaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu jalatti argamti. Araddoota 17 kan qoodamtu magaalaan tun uummata 50,000 ol qabdi. Magaalaan tun daandii kallattii sadii jechuunis godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa akkasumas naannoo Amaaraa wal quunnamsiifturra waan taateef bakka daldalaati. Qeellaan guddaan Oromiyaa fi naannoo Amaaraa wal quunnamsiisu Agamsa irratti argama. Kanaaf gandoota aanaa Amuruu keessaa galii guddaa sassaabdaan beekamti Agamsi. Agamsi fi naannoo ishee oomishawwan midhaanii akka xaafii, boqqoolloo, nuugii, saliitiin beekamaadha jedhu. Dhalattooti Agamsaa fi naannoo ishee ka'ee isaanii yoo ibsan. Finxaaleeyyiin Amaaraa lafa Agamsaa madda galiif mijattuu ta'uu dhabdamanii waan arganiif naannoo Amaaraa jala galchuuf fedhii yeroo dheeraa qabu. Hawaasi Agamsaa fi naannoo ishee seera kabajuu fi keessummaa simachuudhaan beekamaa kan jedhan dhalattoonni kunneen uummata naannoo Amaaraa irraa ka'anii Oromiyaa seenanii fi bara Haayila Sillaasee fi darbuu magaalaa kana qubataniif lafa qoodee akkoo bulaatti waliin jiraachaa ture. Alagaa ilkaan malee garaa hin argan akkuma jedhamu finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa ajjeesuu fi buqqisuudhaan jibba Oromoof qaban ifatti agarsiisanii jiru jedhu. Amajjii 2020 kaasee uummata naannoo magaalaa Agamsaa araddoota akka Illaamuu, Jaaboo, Doobban, Rigatee, Sammoo, Gurraa, Dinkii, Cidhatti, Oofii, Walalii, Lumma, Madaallee, Oolee fi Bilii dabalatee araddoota biroo irraa buqqisuudhaan magaalaa Agamsaatti galchanii jiru. Warri buqqa'e kunis furmaata tokko malee rakkachaa jira. Finxaaleeyyiin qindaa'an kunneen deeggarsa mootummaa naannoo Amaaraa kan federaalaa kan Oromiyaa irraa argataniin leenji'anii hidhachuudhaan waggoota lamaan darban walirraa osoo hin kunne haleellaa raawwachaa turan. Kana hordofee gaagamni guguddaan Agamsaa fi naannoo isheetti dhaqqabee jira. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman dhumanii jiru. Barnoonni dhaabbatee jira. Qonnaan bulaan qotachuu hin dandeenye. Tajaajilooti mootummaan uummataaf kennu danqamee jira. Qorqalbiin hawaasaa miidhamee jira. Kun kanaan osoo jiru hagayya 30 bara 2022 finxaaleeyyiin Amaaraa uummata Agamsarraa buqqayaanaa kiramuu gandaaruu qubatee ture keessaa 62 rasaasaa fi abiddaan fixanii jiru. 70 ol immoo madeessanii jiru. Baankii fi mana qopheessaa dabalatee dhaabbilee barbadeessanii jiru. Kaan saamanii jiru. Nuti dhalattoonni Agamsaa fi naannoo ishee gochaa finxaaleeyyii Amaaraa kana ni balaaleffanna. Gochaa duguuggaa sanyiiti jennee subannaa jedhu dhalattooti Agamsaa fi naannoo ishee kunneen. Sababa garee kanaa maatii keenyarraa erga adda cinnee waggoota 3 caallee jirra. Mootummaan naannoo Oromiyaa gochaa finxaaleeyyii kanneenii dhaabsisuu dadhabuu fi warra sababa kanaan rakkoo keessatti kufeessu gargaaruu dhiisuun nu gaddisiisee jira jedhu. Uummanni Oromoo kutaa garaagaraa jiru akka nuuf birmatu waamicha dhiyeeffannaa jedhu dhalattooti magaalaa Agamsaa fi naannoo ishee. Dhalattoonni kunneen ibsa isaanii kanaan ejjennoo armaan gadii qabatanii jiru. Finxaaleeyyii Amaaraa Wallagga Bahaa aanaa kiramuu ganda harumaan dhiphachuun uummata keenya ajjeesaa isaa jiran irratti tarkaanfiin seeraa haa fudhatamu. Uummanni araddoota naannoo Agamsaa irraa bara 2020 kaasee finxaaleeyyii Amaaraatiin buqqaafamee qe'ee isaatti akka deebi'uuf mootummaan seera akka kabachiisu qabeenyi isaa akka deebi'uufis gaafanna. Karaan magaalaa Agamsaa kiramuu Agamsaa Shaambuu akka bana. Magaalaan Agamsaa finxaaleeyyii uummata fixan kanneeniin marfamtee waan jirtuuf eegumsi akka godhamuuf mootummaan naannoo Amaaraa finxaaleeyyii kanneen hidhachiisuu fi deeggaruu akka dhaabu. Dhalattooti Amaaraa Oromiyaa keessa jiran murna finxaaleeyyii lubbuu namaa baasuu fi qabeenya barbadeessu deeggaruurraa akka of qusatan waamicha goonaa jedhu. Dhalattooti magaalaa Agamsaa fi naannoo ishee kutaa biyyattii garaagaraarraa ibsa waloo baasan kunneen. Itti gaafatamaa waajjira ABO Damee Godina Iluu Abbaaboor obbo Maskaloo Badhaasaa akkasumas gargaaraa Profeesar Fiqiruu Moosisaa fi namoonni biroo hedduun badii tokko malee qabamuun mana hidhaa magaalaa Mattuutti dararamaa jiraachuun himame. Namoonni kunniin erga hidhaatti guuramanii guyyoonni 20 lakkaa'amu kan himan maddeen odeeffannoo OMN maaliif akka hidhaman wanti beekni hin jiru jedhan mana murtiittis kan hin dhiyeeffamin ta'uu ibsanii jiru. Obbo Maskaloo Badhaasaa fi gargaaraa Profeesar Fiqiruu Moosisaa dabalatee namoonni akkanumaan qabamuun mana hidhaa magaalaa Mattuutti dararamaa jiran kunniin hedduu ta'uu ibsuun haalli isaanii maatiitti yaaddoo ta'eeraa jedhu. Namummaa jiru waajjira poolisii magaalaa amma torbannaa fudhanii namni baay'ee amma waraanni naannoo Qondaalonni fi miseensonni isaa kan godina Iluu Abbaaboor dhiheenyi qabamanii hidhaatti guuramuu caasaan koominikeeshinii adda bilisummaa Oromoos mirkaneesseera.
kibba baha Oromiyaatis haala wal fakkaatutu mul'ataa jedhe. Hoogganoonni dhaabichaa hedduun waggaa lamaa fi sanaa oliif hidhaatti dararamaa jiraachuunis ni beekama. Gama biroon durataa paartii KFO aanaa Nunnuu Qumbaa kan ta'an barsiisaa Taaddasaa Hordofaa roobii darbe humnoota mootummaan qabamanii hidhamuu OMN odeeffateera. Barsiisaa Taaddasaan kanaan duras badii tokko malee ejjennoo siyaasaa tarkaanfachiisaniif qofa waggaa lamaaf mana hidhaa Qaallittiitti dararamaa turuu maddeen odeeffannoo OMN ibsanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Finfinnee dabalatee hidhaan magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatamu torbanoota muraasaas hammaatee jiraachuu odeeffannoon maddeen adda addaarraa OMN qaqqabanii agarsiisa.